Odutenya jalqabaatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammallee aangoo irraa hin kaafamne jedhan. Ta'us TPLF kan Dabratsiyoon Gabramikaa'el hidhaatti isa darbuudhaaf osoo barbaadanii xiqquma jalaa baafachuu hime Geetaachoon. Gama biraatiin pirezidaantiin bakka Geetaachoo bu'eeraa jedhame Jeneraal Taaddasaa Warradaa haasawa godheen mo'amaa fi mo'ataan Tigraay keessa hin jiru jedhan. Naannoo Tigraay keessatti wayita wal dhibdeen TPLF cimee itti fufetti naannicha keessatti hidhattoonni hidhannoo hin hiikkanne 250 ol akka jiranis dhaga'ameera. Atakaaroo naannoo Tigraay fi pirezidaantii Geetaachoo hidhuudhaaf sochii taasifame gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Soomaaliyaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Abduqaadir Mohammad Nuur aangoo irraa kaasuun dhaga'ame. Itoophiyaa akka weerartuutti ilaalla jechaa kan turan Abduqaadir aangoo irraa kaafamuun bakka biraatti ramadameera. Oduudhumaan wal qabateen Chaayinaan Soomaaliilaand hariiroo Taayiwaan waliin qabdu akka dhaabdu akeekkachiifte. Soomaaliyaaf Soomaaliilaand gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin naannoo Affaaritti konkolaachiftoonni baajaajii sababa hanqina boba'aatiin gabaa gurraachatti boba'aa litira tokko birrii 300 bituudhaaf dirqamuu himan. Kun taatee biyyattii guutuu keessatti tahaa jirudha. Isallee ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin haleellaa Israa'el Filisxeemota irratti raawwatteen namoonni nagaa 400 ol ajjeefaman. Israa'el haleellaa kana kan raawwatte waliigaltee isii fi Hamas gidduutti ji'a 2 dura raawwatame cabsuun. Israa'el turtii isaa 24 caalle keessatti akkamiin namoota 400 edaaf amma jidduutti fixxee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota anulee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa marageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammallee aangoo irraa hin kaafamne jedhan. Ta'us TPLF kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu hidhaatti isa darbuudhaaf osoo barbaadanii xiqquma jalaa baafachuu hima Geetaachoon. Gama biraatiin pirezidaantiin bakka Geetaachoo bu'eeraa jedhame Jeneraal Taaddasaa Warradaa haasawa godhaniin mo'amaa fi mo'ataan Tigraay keessa hin jiru jedhan. Naannoo Tigraay keessatti wal dhibdeen TPLF cimee wayita itti fufetti naannicha keessatti hidhattoonni hidhannoo hin hiikkanne 250 ol akka jiranis dhaga'ame. Ji'oottan darbe wal dhibdee keessatti kan argaman humnoonni TPLF ammallee wal dhibdeen isaanii itti fufeera. Wal dhibdee naannichatti hammaate jidduutti hidhattoonni 250 ol ta'an kan TDF jedhanii of waaman bu'uura waliigaltee Pretooriyaatiin hidhannoo osoo hin hiikkatiin jiru. Ammallee kaampii naannoo Tigraay keessatti argamu jedhameera. Akka waliigaltee Pretooriyaatti hidhattoonni Tigraay hundi isaanii ji'a tokko keessatti meeshaa waraanaa isaanii dabarsanii mootummaa federaalaatiif kennanii hawaasatti deebi'uu qabu turan. Haa ta'u malee haga ammaatti garuu dhibbeentaa 25 qofaatu kana raawwate jedhameera. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa tibbanaa kennaniin humni hidhatee jiru guddaan kaampii keessatti argamaa jedhan. Humnoonni TDF kun hundi isaanii garee Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin kan hoogganaman ta'uu dubbatan. Kun kanaan osoo jiru oduu haarawaa bahaa jiruun wayyaaneen hidhamtoota mana hidhaa turan hiikuun gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa jirtis jedhame. ለምንድነው የዲዲአርን ጥያቄ አስቆማችሁ ብሎ ብዙ የሚቃወመን ብዙ የቲዲኤፍ አባል ቲዲኤፍን ስለማፍረስ አይደለም ያወራን ያለነው ለራሳችንን ለመከላከል if push comes to shove በሰላማዊ መንገድ የማይከናወን ከሆነ በኃይልም ቢሆን ጭምር ለማስፈጸም የሚያስችለን በቂ ኃይል ይዘን የሚፈጸም ዲዲአር ነው ያወራን ያለነው። ሰራዊታችንን ቁመና የዲዲአርን ናፍጠነን በዲዲአር የሚወጣውን ወደ ሰላማዊ ኑሮ ነው ማለት 7 ወር 2017 በጀት ውስጥ ከሐምሌ እስከ የካቲት 8 ቢሊዮን ብር ለሰራዊት አውጥቻለሁ።
Oduudhuma walqabateen pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu na hidhuudhaaf sochii bal'aa taasiseera jechuun himatan. Pirezidaanti Geetaachoon kana kan dubbatan eda afgaaffii bal'aa Riyoot miidiyaa waliin taasisaniin ture. Geetaachoon eda yoo dubbatan gareen Dabratsiyoon sochii isaa daangeessuudhaaf buufata sakatta'iinsaa akka dhaaban himam. Gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu buufata sakatta'iinsaa dhaabuun gara Finfinnee deemuudhaaf wayita inni magaalaa Maqalee irraa ka'u buufata xiyyaaraatti eeggatanii akka turan hima. Geetaachoo Raddaam warri qawwee hidhatan buufata xiyyaaraa dhufanii to'annoo jala na oolchuudhaaf yaalaniiru kan jedhu obbo Geetaachoo Raddaam garuu ani dursee xiyyaara waaniin seeneef na argachuu hin dandeenye jedhama. Konkolaataa paatroolii qabatanii buufata xiyyaaraatti sakatta'aa turaniiru ana hidhuudhaaf sochii bal'aatu Tigraayitti taasifamee jedha. Geetaachoon afgaaffii eda taasisen. Kunis kan dhaga'ame tibbana waldhibdee wayyaanee haalaan dabaluu hordofeetim. Gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu bulchiinsa yeroo hedduu diigeeram. Magaalaa Maqalee dabalatee magaalota hedduu keessatti garee Geetaachoo Raddaa hunda hidhaatti guuruun kan ofiif barbaadee muudaa ture. Gareen Dabratsiyoon raadiyoo fi televezyiinii hundaas to'achuu irratti argama. Gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el haa ta'u malee mootummaan federaalaa sochii TPLF kana quba qabaatus homaa hin jenne. Gama biraatiin immoo obbo Geetaachoo Raddaa ani ammallee pirezidaantii Tigraay ta'een tajaajilaa jira jedhan eda wayita dubbatan. Afgaaffii Riyoot faana godhe kanaan Geetaachoon ani arraas pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraayiiti jechuun mirkaneessaniiru. Chaappaan na bira jira jechuunis dubbatan obbo Geetaachoo Raddaam. Akkuma tibbana irra deddeebiin gabaafamaa turee fi nutis isin biraan geenye turre pirezidaantiin Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa kaafamanii Jeneraal Taaddasaa Warradaan ammoo bakka isaanii bu'uutu gabaafamaa ture. Ta'us garuu pirezidaantii Geetaachoon kana hin fudhatan. Naannicha keessatti karoorri aangoo dhuunfachuu jabaatee kan itti fufe yoo ta'u Geetaachoonis ta'ee gareen Dabratsiyoon gamaaf gamanaa ibsa kennuu itti fufaniiru. Haala naannoo Tigraay keessa jiru ilaalchisee Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa gama isaaniitiin akka jedhanitti naannichatti mo'ataa fi mo'amaan cunqursaaf cunqurfamaan ammatti hin jiru jedhan. Bakka Geetaachoo Raddaa bu'eera jedhamee bal'inaan odeeffamaa kan ture itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa guyyaa kaleessa maatii namoota waraana Tigraay keessatti lubbuu dhabaniitiif deeggarsa taasisaniiru. Haasawaa maatii kana biratti taasisaniin Jeneraal Taaddasaa Warradaam akka Tigraayitti qabeenya uumamaatii fi dandeettii keessoo qabnutti fayyadamuu qabna jedhan. Maatii harka qalleeyyii akka ijoolleen isaanii baratanii of danda'aniif gargaaruu fi hojjechuu qabnas jechuun uummanni Tigraay waraana booda hiyyummaa keessatti akka kufe hubachiisan. Rakkoon siyaasaatii fi tarsimoo Tigraay kan amma jiru caasaa gadi aanaa irra osoo hin taane caasaa gubbaa irraa kan madde ta'uu dubbatan Jeneraal Taaddasaa Warradaam. Oduu biraatiin mootummaan Soomaaliyaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Abduqaadir Mohammad Nuur aangoo irraa kaasuun dhaga'ame. Itoophiyaa akka weerartuutti ilaallaa jechaa kan turan Abduqaadir Mohammad Nuur amma aangoorraa kaafamuun bakka biraatti ramadameera. Oduudhuma walqabateen Chaayinaan Somaalilaandiin hariiroo Taayiwaan waliin qabdu akka dhaabdu akeekkachiifte. Itoophiyaa waliin waliigaltee beekamtii argachuudhaaf dhamaatii irra kan turte Somaalilaand amma Chaayinaadhaan akeekkachiifamaa jirti. Waggaa tokkoof Itoophiyaa faana wal dhabdee kan araaramte Soomaaliyaan qondaala olaanaa waraanaa biyyattii hojiirraa ari'uun dhaga'ameera. Akka gabaasa guyyaa kaleessaa Soomaaliyaa baheetti ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamza Abdii Barree karoora jijjiirama biyyaalessaa waggaa 5 yookaan ammoo NTP 2025 haga 2029tti guyyaa kaleessaa ifa godhaniiru. Kunis jijjiirraa kaabinee erga labsanii booda kan dhaga'ame yoo ta'u Soomaaliyaatti haaromsa bulchiinsaa dandamachuu diinagdeetii fi tasgabbii biyyaa irratti tattaaffii cimsuudhaaf haaromsi eegalamee jira jedhame. Akka miidiyaaleen Soomaaliyaa gabaasanitti ministeerri muummee Soomaaliyaa jijjiirraa qondaaltota olaanoo eegalaniiru. Haaluma kanaan ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamza Abdii Barree ministeera raayyaa ittisa biyyattii aangoorraa kaasuun bakka isaanii immoo Jibriil Abdirashiid Haaji ministeera raayyaa ittisa biyyaa taasisuun
mudaniiru. Akkasumas Abdiqaadir Mohammad Nur kan amma ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa kaafaman kana ministeera buufata doonii fi geejjiba galaanaa godhuun irra deebi'in ramadaniiru. Akkuma yaadatamu Abdiqaadir Mohammad Nur waldhibdee Itoophiyaa waliin uumame irratti ejjennoo fi yaada mootummaa Soomaaliyaa yeroo baay'ee fuula X irratti ibsuun beekamam. Namni amma ministeera raayyaa ittisa biyyaarraa kaafameera jedhame kun osoo Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti Turkiin nagaa hin buusin dura Itoophiyaan ammajjii 2025 irraa eegaltee waraana isii Soomaaliyaa keessaa hin baaftu taanaan akka weerartuutti ilaalla jechaa turan. Oduudhumaan wal qabatee fi kaleessa Soomaaliyaa baheen Chaayinaan Somaaliilaand hariiroo Taayiwaan waliin qabdu akka dhaabdu akeekkachiiftee jedhame. Itoophiyaa waliin waliigaltee beekamtii argachuudhaaf dhamaatii irra kan turte Somaaliilaand amma Chaayinaadhaan akeekkachiifamaa jirti. Soomaaliyaatti ambasaadarri Chaayinaa Wang Yun gaaffiif deebii TV Dalsan waliin taasisaniin addunyaa irratti Chaayinaan tokko qofaatu jira jedhan. Taayiwaanis qaama Chaayinaa ta'uu kaasanii biyyoonni hedduun tokkummaa Chaayinaa ni deeggaru jedhan. Dhugaan bu'uuraa kana ta'uu cimsanii dubbatan. Ambasaadarri kun itti fufuudhaan Somaaliilaandiin dhiyeenya kana hariiroo Taayiwaan waliin qabdu cimsuudhaaf yaaluu ibsuun tarkaanfiin kun abbaa biyyummaa biyya isaaniitiif balaa waan ta'eef akka dhaabdu dhaaman. Haasaa isaanii keessatti Taayiwaan yeroo ammaa kana Somaaliilaand waliin hariiroo uumuudhaaf yaalaa jirti kan jedhan ambasaadarri Chaayinaa Soomaaliyaatti argaman kunis Somaaliilaand Soomaaliyaa irraa akka adda baatu jabeessuudhaaf qofa jedhan. Kana immoo nuti akka Chaayinaatti cimsinee morminaa kan jedhan ambasaadarri Chaayinaa kun biyyi isaanii adda bahu Somaaliilaand akka hin deeggarree fi beekamtiis akka hin kennine tarkaanfii adda addaa fudhattee jiraachuu himaniiru. Mootummaan Beejing tokkummaa fi abbaa biyyummaa Soomaaliyaa eegsisuudhaaf mootummaa federaalawaa Soomaaliyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa akka jiru ibsan. Ambasaadarri Chaayinaa kun kana dubbatanis garuu pirezidaantiin Somaaliilaand Abdurrahmaan Irroon mootummaan isaanii Taayiwaan waliin tumsa eegale cimsuudhaaf kutannoo akka qabu himaniiru. Tibbana gabaasaalee hedduu Somaaliilaand irraa bahaa turaniin Ameerikaa hordofee biyyoonni 24 Somaaliilaandiif beekamtii kennuuf akka jiran ibsamee ture. Oduu biraatiin naannoo Affaaritti konkolaachiftonni baajaajii sababa hanqina boba'aatiin gabaa gurraachatti boba'aa litira tokko birrii 300 bituudhaaf dirqamuu himan. Konkolaachiftonni baajaajii naannoo Affaaritti argaman buufata boba'aa irraa boba'aa argachuu waan hin dandeenyeef gabaa gurraachatti litira tokkoof haga birrii 300 bitachuudhaaf dirqamaa jiraachuu himaniiru. Baajaajii fi motorsaayikiliin buufata boba'aa irraa boba'aa akka waraabaniif hin hayyamamu jedhan. Konkolaachisaa baajaajii kan ta'ee fi aanaa Amibaraa keessa jiraatu nageenya isaaniitiif sodaachuun maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafate tokko buufata boba'aa irraa waraabuu erga dhaabanii waggaa tokko ol ta'uu dubbatam. Nuti buufata boba'aa irraa waraabnee hin beeknu, waggaatti al tokko qofa dhufaa ture, gaafa deemnu boba'aan hin jiru nuun jedhan kan jedhe konkolaachisaan kun yeroo ammaa gabaa gurraachatti boba'aa litira tokko birrii 300 bitachaa akka jiran mirkaneessan. Konkolaattonni buufata boba'aa irraa boba'aa argachuu akka danda'an kan hime konkolaachisaan kun garuu baajaajii fi motorsaayikiliin buufata boba'aa irraa akka waraabbatan hin hayyamamu jedhan. Litira 3 birrii 900 bituun homaa hin fayyadu kan jedhu konkolaachisaan kun dhaabbachuurra jennee hojjannaa, imaltoonni gatii nuuf dabalaa yoo jennallee hin dabalanii rakkoo guddaa keessa jirraa jechuun haala jiru ilaalchisee ibsam. Kanarraa kan ka'e ji'a tokko dura konkolaachiftoonni miila sadii hedduun hojii erga dhaabanii booda hooggantoonni godinaatii fi naannoo bakka sanatti argamuun gatiin geejjibaa akka sirreeffamu waadaa kan seenan yoo ta'u ta'us haga ammaatti wanti jijjiirame tokkollee hin jiru jechuun konkolaachiftoonni himaniiru. Jiraataa magaalaa Awaash Arbaa kan ta'e konkolaachisaan baajaajii Alii Siraaj gama isaatiin boba'aa gabaa gurraacha irraa yoo ta'e malee buufata boba'aa irraa argachuun akka hin danda'amne Addis Istaandaardiitti himeera. Yeroo ammaa kana gabaa gurraachaan boba'aa litira tokko birrii 250 akka bitaa jiru eeruun kanarraa kan ka'e hojii kontiraataa irraa kan hafe imala gabaabaa taasisuu akka dhaabe himeera. Duraan haga barbaanne beenzila buufata boba'aa irraa argachaa waan turreef hojii xiqqaa fi guddaanis
ni hojjetamaa jedhan. Amma garuu yoo kontraata hin taane yoo kaffaltiin gaariin siif hin kaffalamin hojjechuu hin dandeessu jedhama. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin haleellaa Israa'el Filisxeemota irratti raawwattee namoonni nagaa 400 ol ajjeefaman. Israa'el haleellaa kana kan raawwatte waliigaltee isii fi Hamas gidduutti ji'a 2 dura raawwatame cabsuun waggaa tokkoof ji'a 5 erga waraana gaggeessanii lola dhaabuudhaan araara buusanii kan turan Israa'el fi Hamas amma waliigaltee ji'a 2 dura taasifame diigame uummata nagaa irratti lolli banameera. Waliigaltee sana diiguudhaan waraana kan eegalte Israa'el yoo taatu kunis sababa Hamas Israa'eloota bute gadhiisuu dide jedhuun. Israa'el sababa kana godhachuun haleellaa eda irraa jalqabdee Gaazaa irratti gaggeessaa jirtuun namoonni 400 ol akka du'an ministeerri fayyaa Hamas beeksiseera. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el kibxata ganama arraa naannoo Gaazaa irratti haleellaa guddaa kan jalqabe yoo ta'u daa'imman hedduu dabalatee yoo xiqqaate haga ammaatti namoonni 404 ol ajjeefamuu fi namoonni hedduun madaa'uu Aljaziiraan gabaaseera. Namoonni hedduun caccabaa gamoo boombiin itti darbatame jala waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u ibsameera. Haleellaan Israa'el kun dhukaasa dhaabuu ji'oota 2 Hamas waliin ture kan ammajjii 19 mallatteeffame cabseera. Ministeerri muummee Israa'el haleellaa kana ajajuu mirkaneessaniiru. Ameerikaan immoo waraana kana mirkaneessiteetti. Xiinxaltoonni gama isaaniitiin haleellaan kun ammatti kan jalqabeef bulchiinsi Tiraamp uummata Gaazaa guutummaatti buqqaasuu waan barbaadeef Israa'el ficcisiisuu karoorfatee waraanni akka eegalu godhee jedhu. Walumaa galatti duguggaan sanyii ji'a 2 adda cite sun amma jalqabeera. Waraana Israa'el Gaazaatti gaggeessaa turte namoonni 50,000 caalaa amma dura dhumaniiru.